Bilbilli keessan yoo isin duraa bade yookiin yoo bilbila keessan hattuun isin duraatti akkaataa karaa salphaa ta'een lookeeshinii bilbila keessaniitiin bilbila keessan salphumatti argachuu dandeessanii fi akkasuma akka tasaadhaa yoo bilbila keessan argachuu dadhabdanii abdii irraa murattan bilbiluma namaatiin fageenyumatti bilbila keessan akka namni suni iccitii adda addaadhaan waan isin bilbila keessan keessaa qabdan isin duraan hin ilaalle yookiin isin duraan hin argine qulfiidhaan irratti qollofuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kun laayik sheer gochuun afaan turaan hordofa. Kana gochuufis jechuudha bilbila nama kamirrattuu haa ta'u jechuudha. Bilbiluma namaa fuutaniiti aappii kana bilbila keessanitti gabbuufattanii aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchiin irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchiin irratti gola Oromiyaa tanii barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarra sini baasirra tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu harra tokko kilikni gootu ammallee haal kan sitti fidaa sullo ta'e kun sarchiin irratti tokko kilikni gootu bakka sarchiin irratti qubee raa ka daa barreessina achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana fidaa suuraa kanatti tokko kilikni gootu achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf sira olutaa gaddeemtu olutaas gaddeemsa namaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tokko buufadhaa kajuu jalatti daawulood kajee turtii daawuloodii sana tuttaniiti aappii kana bilbila keessanitti gabbuufattanii hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufattanii gaara galtanii aappii imeelii keessanii fi paaspoortii imeelii keessaniitti kuutanii jechuudha achi booda koontinuu kana jalatti kilik gootanii hayya daawwatan kiyya achi booda aappiin kun haala kanaan bilbila keessan isiniif jechuudha bilbilli keessan isa jalaati jechuudha isa gubbaa osoo hin taane bilbila keessan maqaan islaanii beektanii isa jalaa kana filattanii hayya daawwatan kiyya achi booda kun haala kanaan isiniif jechuudha bilbila keessan bakka inni jiru argachuu barbaadan jechuudha asirratti kilik gootan jechuudha daayirektii magartee bakka bilbilli keessan jiru lookeeshinii nama saniidha isiniif jechuudha yoo immoo bilbila keessan nama sanirratti qollofuu barbaadan akka namni sun waan garagaraadhaa iccitii keessan isin duraan argine asirratti jechuudha secure device kajuu harra tokkoof kilikni gootanii achi booda mallee secure kajuu harra tokkoof kilik gootanii achi booda alaaxuluma bilbilli suni qollofama jechuudha nama sanirratti